أما قاسني بعدهم يتوقع بعدهم اللي دلنا وجرا تناقروا هذا بدو أبي جنا بقول شو بيتك كباب ما تبي جبون شو بيتك قبل إنه ربين كنا سلبسا دوغان رومو كنا سلبسا دونالد ترامب اللي ربين اتكاسي جرا دونالد قال ديم بيكو كم بينو Yo shamark phone kami nak berbani jalan tonton konjunto Alman Oromo ka YouTube radio man ko hordoftan hondi kesana yo ana radio man ko har kan argam no magala Frankfurt biya Germany magala Frankfurt ida aku arga jirtan kana cara ya so me araga debii warne namni mali fakas do fe gafada sanefu me anasi be kagaru makanki moto makanki abdi tayibu ko jedama ya aku mabe kabure kanu ya me harra wanni ate asi argamte mali fi guya rawan nuti asitti argamne fi ajjecha mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo irraan gahaa jiru hidha dararaa ummanni Oromoo keessa jiru kumaanni poostii Wallaggaa fi Gujii irratti labsame akkasumas kumaanni poostii paarlamaan hin raggayin ka seeraan ala ummanni ummata Oromoo irratti ragga'ee falmuuf as dhufne jechuudha. Walumaa galatti mootummaa bilxiginnaa falmuuf as dhufne. Bilxiginnaan kun sila Abiy jedhan sani. Abiy walumaa galatti tiimi isaa Abiyot jechuudha. Abiyot jechuudha. So kan ifu amma maal jennare down Abiy down Abiy jenna asumattu ummanni Oromoo guutuu wanni beeku qabu baay'ee chaanaliin kan komeediitii mire seriyeesii hin ta'u. La seriyeesii yeroo seriyeesiidha yeroo qalliidha wanna maraa wal qabate kenna geemishtiidha. Akkasiiti. Ummanni Oromoo guutumaan guututti yeroo ammaa warri biyya keessa jiru cunqursaa hamaa jala jira dhugaa dubbachuuf waan sirrii malee garaa nama nyaatu deeggartoonni paartiilee siyaasaa Oromoo hundi hidhamaa jiranii kaafaa'oo paabaa'oo akkasumas abaa'oon ta'uun yakka ta'ee jira. Kanaaf uummata kanaaf sagalee ta'uuf iddoo kanatti argamne uummanni Oromoo biyya keessa jirus wanni dhaabuu fi barbaannu isin cinaa jirraa jabaadhaa rabbi isin biraa jiraatu. Abiy Ahmed salphinni isaa akkuma itti fufee jira addunyaa guutuu fuulduratti miidiyaaleen addunyaa hundi even haga Noobeeliin inni fudhate harkaa haadee jechaa jiranii rabbiin ganaa salphisaa dhugaan Oromoo ganaa salphisaa Doonaald Tiraamp illee rabbiin itti kaasee jira Doonaald qaldiin beeku kama beeynu Egypt illee rabbi itti kaasee rabbi itti ho'isuu jenna waan biraa maal jenna. Anna du'aayin ta ajaa'iba jechaadha akkanuma jechaadha isin hundi keessanuu mana taa'aatiin du'aayi tana godhaa isa bichaa osoo hin ta'in jechaadha karaa nuwaamee wanni ati dabarfachuu qabdu barbaadu jira. dabarfachuu barbaadu YouTube gubbaa seenaati channelii mucaa kana subscribe godha akkasumas channelii bira Orazi Entertainment jedha isa subscribe yadda kana idroomsa jenna waan bira maal jenna Orazi Entertainment kino asara akka argaartan kana argatanii Orazi Entertainment kino hana jechaadha subscribe godha isa bira tele waan baay'een argatanii jechaadha kanaafu boroo kiyya baay'ee galatoomi maqaan kiyya Saad Ismail langedhani alaabaan isin gartan kunis gaa alaabaa bolota kenna Sidaamati guyyaa irraa kana biyya Jarmanitti mootummaa abbaa irree Minilik sadafa Abiyyin balaaleffachuudhaaf hiriira baanee jirra sagalee kenna dhageessaa jirra. Mee wanni ati uummata Oromootiif jechuu barbaadu maal irree waa'ee hiriira kanarratti mee? Wanni ani uummata Oromootiif jechaa jiru nuti wanni asii sagalee baaneef namni nuu kafalu hin jiru. Nuti obboleewwota akkuma sirnoota darban sirna wayyaanis sagalee gabbaanee obboloota kenna yeroo yuunivarsiitii keessattiidhaan yeroo isaan ajjeesan yeroo isaan tuman yeroo isaan reeban dhiittaa mirga namaatii fi gochi seeran alaa saamichi garaagaraa nurratti raawwatamu Oromoo irratti jechuudha maastar pilaanii haa ta'uuti Oromoo sagalee tokkoon afaan tokkoon kaabaa kibbatti baadiyyaatti kallattii afraniinuu Oromoon akka seenaa isatti yeroo jalqabaatiif ka'ee qabsa akka seenaatti jechuudha gaaf aanoleen fixan kophaatti fixaa turan
Calanqoos gaaf dhumu kophaa isaa fixaa turan jechuudha. Oromoon garuu akka sabatti ka qabsaa'e seenaa keessatti abbaa feetanaa fiduu hin dandettu. Master plaaniidhaaf fakkeenya kan ta'e. Har'a immoo akka sun hin taane akkuma abbootiin isaanii gochaa turan miliqfaan gochaa turan har'as Oromoo achitti deebisaa jiran jechuudha. Kanaafuu nuti obboleewwan keenya reebamaa jiran ajjeefamaa jiran gochoonni sukkanneessoon gara jabinaa irratti raawwatamaa jira Wallagga keessatti gartee intarneetii cufanii neetworkii cufanii ijoollee xixiqqoo halkan mana abbootii cabsanii wata seenan ijoolleen abbiis ta'aa jirti si gala ijoollee xixiqqoo halkan rifattee bootti abbaa fuudhanii manaa deeman ijoolleen akkasii guddatu tun sammuu isaanii keessatti maaltu immeeji akkamtu keessa uumamee guddata. Kanaafuu san qofa osoo hin taane seenaa keenya jallisuudhaaf aanolee sobaa aanolee kijibaa seenaa minilik dhugaadha jedhanii san qofaa miti Sumaalee fitti dallasiisaa jiran seenaa amma lola yeroo dargii ture jechuudha dila dargalaal jedhee Abiy jedheen gada dubbatee jira. Amma gaasaniif baadumee tokko baadumee illee dilnoo jedhee haa talaggaru haa dubbatu Abiy nama bulchuu miti gabaabumatti biyya bulchuu miti qabalee hin danda'u. Ma ajjeesu walla akkanatti ajjeesit. Hin danda'u maaliif footoo adallam suuraadhaan miti mallas suuraadhaan biyya bulche mallas xaxxarachi godhee bulcha biyyi. Hoo sidhiitayyuu mallas. Jalaa sidhiita malee kun fiillafiiti minilikii sitti faarsee si galee seenaan kee kijiba mallas maal sin jedhe mallas sila gondarnaa sila gojjamnu meerasaa jedhe sila Oromoo taarikii meesaa ta'e falligam jedhe warri xabbaab timkatanyaa jechuun uummata Amaaraati. Sila raasuu taarikii bichaa jedhe የሚናገረው ስለ አክሱም መናገር አይፈልግም ጀደ ስለ ላሊበላና ስለ ጎንደር ነው ጀደ የጎንደር ታሪክም የለ ዱበተ ጅረ መለስ ዴማቲ ቪዲዮ ሳደጋ ሴና ኦሮሞ ተካሎክ ሰምቤ ኩመለስ አኖሌን ከሲባ ሴበር ጨለንቆን ከሲባ ሴበር ጀሪ አሞ ተኩማ ኢትዮጵያ ዲጋቲ ኩን ከው ቀባ ጀደ ኪጅበ ጉዳ ኑ አሞ ኢልሞ ከነ ዳልቺፍ So kanaafuu jechaadha mee ati akkuma wanni taate kanatti jechaadha warroota Awurooppaa keessa jiraatan biyyoota garaagaraati mee maal jechuu barbaadda karaa numaan jechaadha maaliif akka nama argate jechaadha Ingilizii fi Jarmanii bichatti hiriira kabaame amma Ameerikatti illee baameera so biyyoota kaawwaniyoo maal jettame walumaa galatti wanni nu jennuun Oromoo cabsuun Abiyyi ka cabsuu barbaadu amma garuu caba amma Abiyyi nu cabsu kana jala Oromoon bahuu qaba yoo amma baane gabrummaa akkan jabdu akkan laala qabdu jala seen Oromoon jaalattee jibbite maaliif si garsiisanii bar abaa guyyaa takka tamaranii dhan naqanii bar nama sagal naqanii Oromoon takkan dubbanne yar waan gara hiikeetti deebise waan gara hiikeetti fuudhee mallas wayyaa takka jumlaa fuudhee paartii tokko keessa nama tokko lama hidha bakka mallas kun bar nama sagal fuudhee jim malee hidhattatin hin jiru bar baqqala garbaa ofee koo keessa nama tokko nama lama addisuu bullana dajene xafafa sanuyyuu dhuma kana irratti kayide sanu si galee malee wanni Abiyyi nurra gochaa jiru wayyaaneen nurratti ngone abbaa mootummaan nu mormachaanii dhiiga kennatti gabbaraa ture sunu ngone seenaa kenna nurra jallisu afaan Amaaraa afaan Oromoon baratira takkaam nu jedhe mallas kootu korree galati kun seenaa kenna xureessee dhaloota kenna jallisanii Oromoo akkan taane Oromummaa sabboonummaa Oromiyaa balleessuudha gabaabatti kun bakka so kanaafuu isa jiisuudhaaf immoo jechaadha uummanni Awurooppaa hundi isaatu iyyuu hiriira bahuudhaan nuti wanta diinagdeen Itoophiyaa kennamu never ever ummata kenna maaliif yoo ati jabaatte yoo ati cimaa taate akkuma asin dura yarta hiriira si baatur akka Awurooppaatti Oromoo global protestii baaturre gamtaan Awurooppaa atattamatti wayyaana irraa mallaqa dhaabe har'as Abiyyi liqaa maarree sidii kenne jenne kana irraa dhaabuun danda'ama sakanditti Awurooppaa si dhageetti poolisii makiinaa kana agarsiisila poolisii kana mara wanni ramadanii maaliif beekta maaliif mootummaan biyya kanaa nageenya kennaa fi maal tokko biyya san keessa deemaa jiru hunda isaa takka takkaan beeka jechuudha fuulduraan inni akkana konkolaataan poolisii dhaggana gahu ramadamee nu eegaa jira maaliif kana godhan beekta hin beeka mootummaan Awurooppaa namni tokko asii du'ee bar miidiyaan biyya kanaan gabaasaa bar si galee kanaafuu ummanni isaa akkuma asii deeggaraa turretti isa balaleeffachaa jirra gochi umarraatiin itti baasaa jira ministiriin itti baasaa jira addunyaallee hin dhageetti yoo nu jabaa taane har'a sabiyyiin daqiiqaa takkatti bajataa fi jinni irraa dhabdee ikoonoomii bilchiginnaas yeroo deebisti jechuudha kanaafuu bilchiginnaan diina Oromooti walumaa galatti jechuudha gantuu paartii gantuu amaana uummata Oromoo nyaatte ka Oromoo guyyaa adiidhaan kaashii gabaa dhabdee gurguratte abbo kanaafuu Abiyyi down must go down Abiyyi go du hast mich gesehen jetzt go man ja go man Maqaan kiyyaa ana Muniir Abubakar bin jaama. okay wanni isin har'a argantaniif maalime Har'a wanni asitti argamneef obboleeyyan keenyaa fi haadha keenya kan Oromiyaa keessa irratti mootummaa Dr. Abiy gabroonfataa kaleessa nuti hiriira baanee fi asirratti deeggarsa gooneef amaanaa itti kennine nurraa nyaate ummata keenya kan Gujii kan Wallaggaa fi kan Dirreedhaa komaandii poostii jala naqee isaan sagalee dhageessisuuf baane. so kanaafuu ummata keenya ka biyya argamaniif mee wanni isin kana olitti dabalataan jechuu barbaadaniif maali
ani onni daamu wanna tokko amma social media kana gubbarra deemaa jira social media kana gubbarra onni deemaa jiru koree teknika araara jaanii haareedhaan umrii dheereffachaa jira Dr. Abiy nama ani amaanatti kanneen hin beeku mootummaa coomsaa ani kan hin beeku mootummaa coomsaa jechuun dhaaba hundarraa walitti dhufanii hanka filannoon dhiyaatu nuti mootummaa akkasii beena mootummaa kaleessa waggaa 30 nama ajjeese nama gudeete nama harka mure deebinee amaanatti kan nuti dagongora nuti ifshawwate arrabooda oromoo maal jette maqsatti takka gowwoomuun dhiirummaa lama gowwoomuun harrummaadha jette takka gowwoomne lammada kuni mootummaan coomsaa dhaabbachuu qaba filannoon hin jirtu nuti filannoon keenya waraana keenya jabeeffanne ummata keenya kaabaa fi kibbatti walitti dirmanne hanka oromoo wala boomtu abadan ODP irraa bilisummaan eegina fikicharraa damma way baa bilisummaan bidiyoo keessa hin dhufu oromoo dhabamsiisuuf dhufte bidiyoon kanaaf kaleessas sila dhaabni hunda dhufee manguddoon dhufte abbootiin gadaan dhufte akkasii mootummaan coomsaa dhaabbachuu qaba riifoormii jaanii diraamaa nurratti hojjetan abbaa hojjetes ni beekna takka gowwoomne humaan qabu amma boodagin araaraas hin jiru wanti hin jiru hanka bilisummaan teenya alaabaan teenya finfinneerra dhaabbatu qabsoo teenya itti fufna itti fufa malee qabsaa inni kufa qabsoon itti fufa kanaafuu Abiy down fresh vinde okay wala maqaan koo Abrahaam jedhama Frankfurt irraan dhufe okay wanni isin har'a asii argamtaniif maaliif hiriira nagaa Abiy Ahmed saba keenya irratti saba keenya fixaayiraa saba keenya hidhaayiraa kanaaf isa mormuuf jennee dhufne jechaadha mee saniifuu mee warni ummata keenya ka biyya argamanii fi kan miidiyaa kee kana laalaa jiraniif maal jechuun ni barbaadan waan isin har'a argamtanii fi waa'ee Abiy kana irratti wanni haasa'uu barbaadan wanta Abiy irratti wanta ta'uu barbaadu yoo jiraate sabii hundumtuu tokko ta'ee utuu naannootiin amantiitiin waliin qoodin hundumtuu tokko ta'ee Abiy Ahmediitiin mormuu qaba wal faana dhaabbachuu qaba adda bilisummaa Oromoo duukaa keessumaa immoo dhaabbachuu qaba jedhanii dhaamsa dabarsa. Galatoma baay'ee ulfaadha akkasumas isinis leechaadha galatoma baay'ee galatoma ish. Maqaan kiyya hayyuu Oromoo naan jedhanii jiraata magaalaa Frankfurt. Okay mee har'a wanni asii argamteef maaliif? Ani wanni asitti argameef uummata Oromoo ka biyya keessatti internet irraa cufuudhaan ukkaamsuudhaan Abiy mana hidhaatitti guuraa jiru kana balaaleffachuudhaan akkasuma mootummaa kana qabsooma kaleessa haaluma kana mootummaa wayyaanillee waan buufneef hojii keenya eegallee jira jechuudha. Kanaafuu yoo ummata keenya wanni itti dabarsu kana malee wanni ati karaa dhuunfaa keetitti wanni itti dabarfatu jira. Wannan akka dhuunfaa kiyyatti dabarsu uummanni Oromoo tokko taatanii halkanii guyyaa qabsoo kanarratti ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo nama 5,000 itti dhabneef jabaannee qabsoo kana biyya keessaaf biyya alaa keessatti illee xiiqiidhaan mootummaa kana darbuu qabnaan jedhan. Mootummaa Abiyootiin jecha. Mootummaa Abiyoot kana ka seenaa aanulee barnoomsa keessaa baasee akkasuma ammallee madaa ilmaan Oromoo irratti ibidda wanne sooyida farfarsaa jiru kana keessattuu obboleeyyan keenya akkasumallee waa'ee karramarraa kaasee waan adda addaa kaasee uummata nu wajjin saba sabloota nu wajjin jiraatu hunda akka Oromootti taasisuudha irratti Abiy waan dalagu jiruuf kanaafuu tokko taanee tokkummaadhaan ilmaan Oromoo biyya keessa jirtan keessattuu uummanni biyya keessa jirtan dhaaba fi keessanitti amantanii filattan nirratti hundooftanii galmooftanii akka mootummaa kana darbinu karaa lamaan jechuudha mootummaan kan dabarnu. Karaa lamaan nu mootummaa kanaan itti darbinu. Mee karaan tokko karaa nagaatti yoo dandame. Yoo dadhabne immoo karaa kaleessaatiin itti deebine aangoo tararraa kaasuu qabna jechuudha. Biniyaam Gaaddisaatiin jedhama. Wanni ati har'a as dhufte maaliif? Wanni ati as dhufteef? Nuti har'a dhaadannoo biyya keessatti uummata Oromoo waan fixaa jiranii jecha irra guddiinsa ijoollee Wallagga yeroo ammaa kana keessatti akka biyya Sooriyaa ta'u jirti. Kanaafuu sagalee keenya akka biyya alaa jirru kanatti uummata keenyaaf dhageessisuuf as dhufe. Okay, mee akkasumas dabalataan wanni biraa wanni teettu hin jira? Wanni naan jiru Oromoon hundi naannoo jiran hundatti sagalee isaanii dhageessisuu qabanii uummanni keenya biyyarraa dhumuu jira. Akkasumas Dr. Abiy yeroo ammaa pirezidaantii Eertiraatii wajjin walii galtiidhaan yeroo dargin amma dura nu bitaa tureeni nu cunqursaa tureeni gosuma saniin ammas Isaayyaas Afwerqii wajjin walii galanii Oromoo dachirraa duguuguu akka gabrummaa akka dargii sanitti akka bulchuu wajji hojjechaa jiran jechuudha. So kanaafuu chawanne teettu amma Abiy down jettamoo ma jettan? Abiy down hin jaaye. Mee dootii dhaan jettaka Abiy down jedhi?
Abiyyin daawun jenne bara jenne. So kanaafuu bono ya baay'ee galatoomi wallahi galatoomi akkuma argaa jirtan kana chaadha qophiin kenna malee tuma faajira chaadha so kanaafuu isin hundi keessanoo chaadha falmii keessan mul'isuu qabdanii warroonni Awurooppaa Eeshiyaa Afrikaa keessa jirtan hundi keessanoo yoo chaadha gama akkanaatiin Sweden Norway English America Australia isin hundi keessanoo yoo chaadha falmii keessan akkanumatti fufaa bakka jirtanii du'aa walii godhaa mootummaa kana walii galteedhaan buusuu qabna isin jechaadha ana ridii mankuush kanaafuu peace ni taatolo yaa. All set.